Mootummaa miti kana beeku dura an ofaa beeku. Ibsaa kan jijjiiree boqqolloo cabsaa tokko. Kun bishaan nama obaasti. Dhugeen itti deemaa kun rakkinuma kiyyaas waan ta'eef. Hojii kee kan hundumaa yeroo walitti qabdee ilaaltu akkamittiin yeroon kee si gahaa akkamitti yeroo kee bulchita. Kan abbaasaa dhaaluu danda'u kadamiinummaa fudhachuu danda'u isaa jaalee isaaf kenna. Maaliif sababa dhiyeessan? Warri fuudheen haati manaa keessan ka duraa moobaayilii. Warri fuudhees haati manaa keessan ka duraa moobaayilii. Nama onnachiisuu yookiin haamileessuudha hojiin kee moo hojii biraa qabda? Ani dhoqqee tana keessatti ijoollee koo horee hin guddisu. Hojii ofii qofarratti jireenya jiraachuudhaaf jecha yookiin maallaqa waan itti argatan qofarratti xiyyeeffatanii ijoollee ofii dagachuun kun maal ta'uu qaba? Jireenyi si'anaa baay'ee jireenyi qaaliidha. Afaan Oromoo dubbachuu danda'u maallaqa. Aadaa Oromoo keessa jira haamileessan. Maaliif inni makiinaan si bira kute, inni mana ijaarrate, inni barnootaan si bira kute maaliif jireenyi wareegama waa lamarraa tokko filachuu qabdu. Yoo haciistee hiyyummatti hafu. Ati immoo viidiyoo kee irratti kanaan dura dubbatte itti gaafatamummaa jireenya kee kan qabu suma mataa keetii jechaa turte nama. Akkam jirtu daawwattoota keenya Gammadaa Show kan torban kana eegalee jira. Gammadaa Show torban kanaas ammoo keessummaa muuxannoo fi mudannoo jireenya isaarraa waan hedduu barachuu dandeessan. Keessumaa ammoo haasawwan onnachiisoo, haamileessoo, si'eessoo inni adeemsisu. Keessumaa gama TikTokiin akkasumatti immoo gama YouTubein deemsisaa jiruun leenjiiwwan isaatiin immoo namni hedduun jaalala hedduu nama horate. Nama cimaa tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Namni har'a Gammadaa Show irratti na waliin dhiyaate kun ibsaa damiinaa waliin turtii nuti taasifnu hanga xumura qophii keenyatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Hospitaala waliigalaa Keerilaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Teleekoom. Ibsaa damiinaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Cheers. Cheersiin tun afaan Oromootti maalii gara? Hin jirtu. Otoo qabaatee silaa itti baafna turre hangamma. Ibsaa damiinaa. Damiinaa jechuun maal jechuudha ibsaa? Damiina jechuun. Damiina moo damiinaadha? Damiina. Damiina. Damiina jechuun akka leadershipiiti. Bulchiinsa keessatti nama gosa hoogganu jechuudha. Abbaan koo hoogganaa ture. Hoogganaa gosaa. Hoogganaa gosaa ture. Amma lafan ani itti dhaladhe dhayixee an ilma damiinaati yoon jee guddaan xiqqaan kan barate everybody naaf dhaabbata. Eessa dhalatte silaada? Silaa an dhaloota Dirreedawaa irra jalqabuun barbaadu. Bakki itti handhuramtees? Handhurti bakka damiinni itti handhurame santu anis achitu handhura kiyya jeen falmadhe yeroo hunda. Bakka itti dhalatte malee bakka damiinni itti dhalate maaliif hanqeeta? Lakki ani fakkaataan kiyya rool moodeeliin kiyya abbaa kiyya waan ta'eef damiina maqaan kiyya ka dhugaa Ibsaa Mahammadi. Garuu damiina maqaa damiinaa sanii leegasii damiina. Kan maqaan paaspoortii kee Ibsaa Damiina moo Ibsaa Mahammad? Ibsaa Mahammad. Namni kan fedhe jiraata. Jiruun filannoodha. An damiinan filadha. Maqaa sin filatta. Maqaa sin filatta. Mootummaan garuu damiinaan sin beeku. Paaspoortiin sin beeku. Mootummaa miti kana beeku. Dura an ofaa beeku. Namni lafarra jiru kun hundinuu bar mootummaanis uummanni isin beeka inni ifuun beeku seetuma deema malee. Namni baay'een ofuun beeku jechuudha. Ofuun beeku. Namni maqaa isaa bar maayikii yaamameeti si waaman jedhanii bar akkas lolanii maqaa keetii inni waamamaa jiru jedhanii meeqatu jira. Kanaaf ibsaan yeroo baay'ee of beekuu isaarraa kan ka'e ibsaa kan jijjiiree boqqolloo cabsaa tokkotu ibsaa jijjiiree jetta. Amma nama baay'eedhaa fi namni of hin beekne maal jechuudha boqqolloon cabsaa tokko akkamittiin ibsaa jijjiiraa jedhu akkamitti si jijjiiresi? Dadarbeetaa biyya dadar jaan hargee. Dadarnan beeka. Dadarirraa amna sa'aatii 8 miilaan biyya deemu baadiyyaa jechuudha. Achi bakki damiina bakki xiyyaas. Bakki dhaloota damiina. Achii kaa jireenyi keenya jechuudha. Boqqolloo cabsaa tokko beektani boqqolloo ishatii jechuudha. Boqqolloo cabsaa tokkotu maatii keenya jechuudha maatii damiinaa maatii damiinaa. Hundi keenya jijjiiramni keenya achirraa jalqaba. Boqqolloo cabsaa tokko jechuun abbaan koo waggaa 9 haadhaaf abbaa dhabe. Waggaa 9.
Sana booda inni immoo warra baalabbaataati. Akka gartee damiina jecha jiru kana xiqqoo hawaasni iddoo adda addaatti walqixa warra baalabbaataa dhalata haadhaaf abbaan isaa jechuudha. Waggaa 9tti haadhaaf abbaa dhaba. Waggaa 9tti ilma baalabbaataa waan ta'eef lafa bal'aa qaban iddoo guddaa qaban. Inni waggaa 9. Kana deemee waggaa 9tti boqqolloo obboleessi isaa ooyiruu obboleessa isaa jechuun maasaa jechuudha. Maasaa obboleessa isaa keessaa dhaqee boqqolloo cabsata. Gaafa inni boqqolloo cabsate obboleessi isaa dhufee maal godha jechuun mataa keessa dhaaba. Maa boqqolloo cabsita? Maa boqqolloo kiyya cabsita jedhee achirraa jalqaba manni keenya jechuudha. Anis jiruun koo achirraa jalqaba. Riisarchii kiyya irrattis peepparii kiyya yeroo hunda boqqolloo kana nuuf dura kaa'a. Gaafa boqqolloo yaadadhee miira bilaa keessan galaan. Yogguu amma gannafaa boqqolloon karaa irratti gurguramu. Boqqolloon akkatti karaa irratti gurguramu isheetii ati argitee nyaattu sanaa mi kan nan mul'atu. An jireenya koo bakka irraa ka'ee nan mul'atu. Akkamitti jijjiirame egaa jireenya maa cabsite jee akkasitti hogguu inni dha'ee qooda koo naa kannaa jabbaan kiyya. Hangafa isaatu isa dha'e. Kanaafuu waggaa 9tti qooda koo naa kannaa jee qooda isaa fudhate. Baalabbaatummaa waggaa 9 fudhate. Achi jalqabanii waggaa 9tti qooda fudhachuuyyuu akkamittiin qooda fudhachuu maaliif abbaa faatiin jiru uumamaan ilmi namaa hin qaba waan barbaadu gaafachuu yoo beeke waggaa 9tti fedhii isaa gaafate achi booda qooda koonaa kannaa jedhe waggaa 9tti daa'ima sirriitti dubbatee nama amansiisuu danda'u kanaaf maal godhan jechuudha kan abbaa isaa dhaaluu danda'u kadamiinummaa fudhachuu danda'u isaa jaamee isaaf kenname. Laayifiin achi jalqaba. Sana booda maal godhe baadiyyaa ibsaan hin jiru. Ana jechuu miti ifaa jechuu koo. Ani nan jira. Ibsaan jira ifaan hin jiru. Ifaan hin jiru, makiinaan hin jiru, asfaaltiin hin jiru. Achitti dhalatee maal jee boqqolloo cabsaan dhaameef kana ani qooda kiyya fudhadhee of jijjiiruun qaba jedhee guututti damiinummaa fudhatee biyya sana bulchee sana booda ani dhoqqee tana keessatti ijoollee koo horee hin guddisu. Ilmi namaa mul'ata qabaachuu qaba. Abbaan kiyya nama baratee miti. Anaaf garuu addunyaa kanarra namni haga fedhe barate abbaa koon caalu. Asitti ijoolleen koon guddattu dhagaa cabsee horii mooraa meeqa qaba. Achitti silaa damiina tahee baalabbaata tahee jireenya gaarii odoo jiraatu ijoolleen koo asitti hin guddattu. Lafa namni ga'uu qabdi jee achi jalqabe. Obboleessi keenya inni hangafaa amma ni jira guddaan keenya jechuudha. Dr. Kokkabiin fuudhee guddifachaa nama hin beeynetti kan nati na haa baratu jee. Barnootuma qofaaf. Barnoota qofaaf. Kanaaf kun jechuun seenan abbaa kiyyaa yookaan seenan mana keenya anaaf kana caalaa wanni na onnachiisu wanni mootiveet na godhu lafarra hin jiru. Fuudhee odoon beeyne nama hin beeyne dhageessittiin himaa nama amantiin tokko hin ta'in nama gosaan tokko hin ta'iniif kan ni guddifachaa. Kanaaf maqaan Dr. Kokkab ta'e. Dr. Kokkab ta'e Kokkabiin afaan Arabii keessaas ni jira. Kokkab ta'e Kokkab achii deemee doktara ta'e hin maraatee nama kana qabaa hidhaa jaan. Akkamitti fuudhee nama hin beeyneef ilmoo isaa kan. Fuudhee achitti kannee inni deemee baratee maal jeen ilmi koo hin barata. Doktara tahaas. Doktara taheeti isinumaa fi ijoollee hiriyoota isaa wallaanaa. Mark my word. Jecha kiyya kana qabadhaa jee obboleessi kiyya Kokkab Gondar University irraa qabxii olaanaadhaan baratee fixee doktara tahee gaafa inni doktara tahus dhiibbaa uumee lafa dhalateetti ga'uu qaba jee dadaritti ramachisiisa. Medical Director hospitaala dadar ta'e. Namoonni dur isaa wajji dhalatan isaa wajji guddatan san jee mul'ata abbaa kiyyaa san dhufanii harka isaatti wallaanaman jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Kun mana barnootaa guddaadha. Kanatu gara haasaa hamileessaa yookiin onnachiisaa kanatti si fidee amma dhiyeenya kana keessumaa waggaa kana keessa gama TikTokitiin viidiyoolee gaggabaaboo hedduu nama onnachiisuu danda'an haamilee namaa kennuu danda'an hedduusaa maxxansaa jirta. Maaltu si kakaase waanuma amma jennu kanatu gara kanatti si dhiibe? Ammaas achumatti hin deebi'a. Abbaan kiyya nafsi isaa amaaruu yeroo hunda waa takka lafa naa kaa'e. Jaldeessallee yoo taate booyiraa tahii. Maal jechuudha? Yoo namallee ta'uu baattee bineensallee taate cimaasaa. Bineensa isa cimaasaa ta'e. Isa cimaasaa isa guddaasaa. Booyiraa jechuun jaldeessa guddaasaa jechuudha. Isa bulchu jechuudha. Jaldeessallee yoo taate booyiraa tahii jira.
Anaa kutaa sadi jiru anaafis viijinii isaa lafa naa kaa'e jechuudha. Ijoollee kiyya keessaa kuni gaazexeessaadha jedhe. Kutaa sadiin baradhu. Garuu booda irra deemee achuman gayanis. Barnoota elementarii fi sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa eessatti baratte? Direedaa. Direedaa. Kanaaf ijoollummaadhaan atis Direedaatti guddattee jechuudha. Direedaatti guddattee Direedaa guddadhee barnoota akkuma nama YouTube baradhee journalism and communication. Yuunivarsiitii eessa baradhe? Yuunivarsiitii Finfinnee. Kiiloo 6. Kiiloo 7 hin jiru malee kiiloo 6. Bara durii sana nama dhaanii jedhan yaadatta waan sana. Nama dhoofnaanii ati eessa jennaan kiiloo 6 jedheen tokko jennaan 5 jedhe tokko 4 jennaan tokko immoo FB kan jedhan hin beektamti kiiloo 6 fuuldura FB jennaanii lakki kiiloodhaan haasa'ii jedhanii mataa keessa dhaanii jedhan kanaaf kiiloon 7 jiru jawumatti dhumaa akka jedhu kiiloo 6 barnoonni kun jalqaba journalism and communication. Baay'ee namatti tola. Egaa ibsaan hojii amma eegalte gama TikTokitiin amma nama onnachiisaa jirtu haamilee namatti horaa jirtu akkasumas immoo hojii leenjii adda addaa waan kana hojjechaa jirtu yeroo dheeraadhaaf yeroon si beekurraa eegalee nan eegalaa naan jettee yeroo baay'ee natti himta. Anis eegaluufan jedha waan kana man eegalaa jettaa garuu hin eegaltu. Anis waan si ajaa'ibu anis dhuunfaadha yoo fudhatte gaafa shoo gammadaa shoo jedhan kana eegaluudhaaf nan eegalan jedhaa nama meeqattan himaa waggaan tokko 2 3 4 5 waggoota kurnan darban kanaaf nan eegala jechaatuman ture. Erguman immoo waan hundumaan fixeen nan eegalas jedhee immoo waggaa tokko oliif istuudiyoo ijaaree maal jedhee taa'atuman ture. Rakkoon kiyya guddaan eegaluu dadhabuudha. Rakkoo koo qofatu hin ta'in dhukkubni nama baay'ee eegaluu dadhabuudha. Propozaaliin qaba siin jedha waan akkasii eegaluuf siin jedha waan akkasii yaada akkasii jedha si mariisisa achumaanii achi buuteensaa miila bakar waaree taatee hafa namni hedduun. Atis immoo rakkoo eegaluu sana sirratti argaan ture. Rakkoon eegaluu rakkoo nama baay'eeti. Maal gorsitame saba keenyaaf? Kun bishaan nama obaasti. Dhugeen itti deemaa kun rakkinuma kiyyaas waan ta'eef. Ani odoon gadi hin bahin iddoo adda addaatti nan leenjisa. Jechuun kaameeraan alatti jechuudha. Bakka adda addaa deemee nan leenjisa. Garuu namni hedduun maaf gadi hin baanee naan jedha. Wanti nu hunda qabee jiru dandeettii teenya hin beekne. Ilmi namaa wanni gadi hin baaneef dandeettii isaan qabu haga namni dhufee ka'e hirriibaa jeesi kaasuu eegde. Namni dhufee ka'e hirriibaa ka'e siin jiru hin jiru. Kunoo anumaa fi gammee irraa fuddaa. Gaafa nuti hirriibaa kaanii dammaqnee as baane hedduun galata qaba daawwattoota kiyyaaf saba kiyyaaf lammii kiyyaaf. Ji'a 4 keessatti namoota 186 follow na godhe. Kana jechuun maal jechuun an amma badii guddaan qabaa. As bahuu dhabuun koo yeroodhaan waan kana as bahee isin gorsuu dhabuun koo. Wanta ammaati jette kana maaliif akka quuqamni keessa kiyyaanatti dhagahamu kan godhe nam tokko maal jaa silaan waggaa 13 dura si baree jaa koomentii irratti. Bultiin koo hin diigamu. Bakka hedduu keessi kiyya miidhame bakka hedduu riilii wanti niin an xixinnoon an gartee gabaabsee dabarsu kun dilana keessa namaa seenee miira namaa tuqee nama jijjiiraa ka jiru jechuudha. Koomentiin amma naa kennamu bakka hedduu tureen jira dhiifama naa godha garuu nurraa baradha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya dandeettii ni qabdan humna ni qabdan waan qabdaniin as baha. Nama waan qaburratti waa ida'aniitiif guddachuu danda'a. Namni wanni as hin baaneef namarraa beekamtii eeggata. Abadan. Namni beekamtii sii kan nuti. Maal naan jedhus immoo jedhee yaada. Maal naan ja'a. Namni waan siin hin jenne hin qabu. Ciistus si hamata, kaatus si hamata, hojjettus si hamata, qabaattus si hamata, dhabdus si hamata. Qurxii ta'e beeki. Sii galtus, sii galuu baattus. Siin galle ka'ii hojjedhu. Sii galte ka'ii hojjedhu. Wanni si baasa hojii qofa. Akka sii galtetti. Gaafa ati hojjettee as baate silaa hojiin kee gaarii silaa akkana gootee siin jaan. Akka sirreessitu sitti hima. Nama ciisu maal itti himtu? Yaa dhugaadha. Yeroo baay'ee akkasii. Yeroo baay'ee shoon kee akkasii nama akkanaa fidii shoon kee akkasii akkasitti gaafadhu. Waan jalqabdeef. Gaaffii akkasii keessaa hambiftes jedhee namni yeroo hundumaaf qabu. Waan jalqabdeef. Waan as geesseef. Gaafa as hin gahin koomentii eenyu sii kan. Hin jiru. Mana kee ciifnaan namni koomentii namaa kennus hin jiru. Abadan. Ilmi namaa look qabaatteef hin jijjiiramtu. Dhabdeefis jijjiiramarraan haftu.
beekumsa hedduu qabaatteef PhD qabaatteefis namaa ol hin taatu. Sartifikeeta yookaan haayiskuulii fixxeefis namaa gadi hin taatu. Akkana jechuun koo garuu barnoota waan biraa keessa galchuu miti. Barachuun filannoo hin qabnu. Barnoota malee namni hin jijjiiramu jaarraa 21 keessatti. Namaan haasa'uu fi barnoonni ni barsiisa. Garuu mee ijoollee nama addunyaa jijjiire ilaala. Namoonni addunyaa jijjiiran hundinuu namoota namni sammuun isaanii garagalee jiranii. Namoota hiyyeessa. Namni guyyaa akkana garagalee bulteen jennee nagaan gaafanne. Kanaafuu kanaan guuttadha. Kanaan dhabe. Akkasiin ta'a jettee sababa mudhiif hin kutin. Ka'i kara dalagaatti maali waan harkaa qabduun jalqabi. Ani waan tokko na mudate TikTok irratti kontentii fi akkatti of jijjiirtaniin bilbila irratti bilbiluma keessanii jijjiirama fiduu ni dandeessanii galmaa hogguunjoo guyyaa tokkotti nama 1,500 oltu galmaa'e. Almost manage godhuun dadhabe. Bakka jara kanarraa tureen jira gara hojiitti seenuu hin qaban jee. Namoonni anniin leenjisa jee na bira dhufu na caalan. Akka na caalan garuu hin beekan. Kanaafuu keessattuu afaan Oromoo sirriitti bara. Afaan Oromoo dubbachuu danda'u maallaqa. Maallaqa. Namni mata duree tokko sirreessee baanarii tokko katabuu danda'u hin jiru. Dhaloota qubee taanee waan qaanii. Kun ammoo maallaqa guddaa obboleeyyan kiyya. Namni kitaaba gulaaluu danda'u hin jiru. Dargaggeessa kitaaba gulaaluu danda'u. Naaf iddaa kitaaba barreessaa jira. Hin jiru. Amma namni fagootti hojii barbaada. Harka keenyarra hojii jira. Haasa'uu danda'uun akkatti. Haasa'uudhaaf caqasuu. Dubbisuu. Namni baay'een garuu sababa adda addaa dhiyeessa eegaluu dhiisuudhaaf. Maallaqa ittiin eegaluun qabu bajeta na barbaachisa hojiin ani eegaluudhaaf jedhu fira hin qabu nama na gargaaru hin qabu abbaan koo hiyyeessa ture haati koo hiyyeessa turte ani immoo akkamittan eegaluu danda'a barnoota hin qabu jedha. Moobaayiluma amma waanuma namni content creation yookiin moobaayiliidhaan wantoota hojjetamanii fi gama TikTokiinis haa ta'u gama YouTubein waan hojjetamu moobaayilii ishee bareedduu ta'uun qabaadhe iPhone ta'uun qabaadhe nan hojjedhaa jedha. An garuu nama baay'eettis anis yeroon himu mee waanuma qabduun hojjedhu agarsiisi inni kaan ofiinuu guddachaa dhufaa jedhan. Maaliif sababa dhiyeessa namni? If shawwadaga. Maaliif dhugaaf ittiin himu? Dura bakka taa'u tana dhugaaf ittiin himu. Hin qabdu, hin qabdu, qabaachuu dhabuu keef ittiin himu. Har'a hin qabdu jechuun boruu dhabda jechuu miti. Namni dhufee moobaayilii haaraa sii kennuus lafarra hin jiru. Qurxii kee beeki. Yoo namni sii kennellee yoo hamilee hin qabaanneen hojjettu. Dhugaa keeti. Amma wanni guddoon akkuma addunyaattu akkuma saba keenya qofaa miti. Akkuma addunyaattu wanni jiru maali? Namoonni waa jalqabe waan harkaa qabaniin jechuu. Mee kaampaanii barbaadde yaadi. Kaampaanii barbaadde. Kaampaaniileen amma addunyaarra jiran gurguddaan kun hundinuu. Namni nama kutaa tokko seenee bar kutaa 12 gahaa. Odoo mana barnootaa hin seenne akkam jetteeti waa'ee kutaa 12 haasoftu. Amma inumatti dargaggoonni koomentii kiyya irratti waan hin argeef. Nama kiisii keessaa birrii tokko hin qabne ka hojii tuffatu. Dhaloota akkasii dhufu jira. Nama barnoota hin qabne nama barnoota qabu tuffatu. Akkamitti of ajjeesaa jira. Kana dhiisaati waan dandeessaniin waan qabdaniin gara hojii seenaa. Sana booda gaafa ati takka qabaatte birrii tokkoon qabaati saantima 50 itti naa dabali yoo jette namni itti sii dabalu guutuudha. Humaa kiisiin qabu birrii tokkoo saantima 50 naa kenni jechuun garuu dhugaadha. Akkas jedhama miti nama waa hojjechuudhaaf gadi ba'e waaqnis namnis mootummaanis faranjiinis abbumti fedheyyuu haa ta'u kan gargaaru nama nan hojjedha jedhee ba'edha. Nama hojjechuudhaaf mana hin baane fakkeenya tokko yeroo tokko maal naan jedhanii namichatu waaquma kadhata lootarii naa baasi yaa waaqayyo lootarii naa baasi jedhee guyyuu kadhataa jedha. Hiriyaan isaa dhaqee obboleessa kee yoo xiqqaate gadi ba'ii lootarii bitii. Lootarii otoo hin bitiin akkamitti lootariin sii ba'a. Kanaaf waa jalqabu wanni jedhu dhukkuba nama hedduu waan ta'eef si gaafadhe. Galatoomi ibsaan kan biraan ibsaan namuma amma gaa hojiin ibsaa namuma nama onnachiisu yookiin haamileessuudha hojiin kee moo hojii biraa qabda? Kuni maaliif seetan amaanaa beeytanii amaanaa abbaa kootiiti inni isin gorsu kun. Abbaan koo nama xiqqaa nama guddaa nama barate nama hunda bulcha nama rakkate gargaara. Haasaan haasa'uu danda'e kun afaan Oromoo baraa wanneen hin jeef kan. An amma ijoollee umrii walqixa ta'anirra caalattiin haasa'u. Akka ijoollee baadiyyaa guddattee manguddoo jala guddatteetti maaliif abbaa koo jalattiin sirriitti guddate. Kanaafuu kun yaadannoo abbaa kootiiti dhiisuu hin danda'u. Kuni kaniin itti dargaggeessa dammaysee ofiifillee itti dammaqee nama itti gargaaru nama itti leenjisu. Kuni yaadannoo abbaa kootiiti. Bakka yeroo hunda umrii koo guutuu
waan waliin jiraatu. Maaliif hedduun dubbisaa hedduun barreessaa hojiin koo kanaa miti. Garuu hojiin koon odoonii fi gadi bahee dubbachuu dhabuu kooti nama meeqa akkam miidhe gaafan gadi bahee dubbadheen arge. Kuni paartii tokko bakka leegasiidha kan waliin deemu jechuudha. Nama dammeessuun nama jiraachisuun milkaa'uu yoo barbaadde yeroo hundaa'u nama gargaari. Namoota yaada isaanii kenniif nama yaadaan sitti dhufu gargaari. Ana ammoo waan rabbi sii kennuu jira. Gammadaan maal kenneef? Gammadaa shoorii kana rabbi kenneef. Gamanaan wanni ati fidduu jireenya nama meeqa akka jijjiiru beeki. Wanni ati asii dubbattu ammaas hamtuu taanaan jireenya nama meeqa akka faalleessuus beekuu qabu. Kanaafuu kun waan waaqayyoon namaa kenne namni hundi ni qabu. Anaaf siif akkana nuu kenne isinis keessan hojjedha. Garuu kun hojii koo tokkorra roga tokko. Hojiin kee idileen kan biraa? Hojiin kee idileen nan leenjisaa gorsaadha. Anammaas beekte nama faayinaansiiti. Biizines konsaltaantiidha. Bakka adda addaa keessattis boordii adda addaa keessaas nan jira. Garuu yeroon qabu tana keessatti kun ammoo kan sababa koo biraan nagahe. Kan namoota hedduu jijjiiraa jiru. Kanaafuu amma paartii jiruu kootii ta'ee jira jechuudha. Kanaafi hojii kee idileen ni hojjettaa gama kanaan viidiyoo adda addaa hojjechuudhaan uummata haamileessaa jirta. Dabalataan immoo dhaabbilee gurguddoo hedduu keessattis boordiidhaati. Hojii kee kan hundumaa yeroo walitti qabdee ilaaltu akkamittiin yeroon kee si gahaa akkamitti yeroo kee bulchita? Gaafii bareedduudha. Ilmi namaa hundinuu yeroo wal qixa qaba. Halkaniif guyyaa waluma qixa qabna. Ibsaaf gammadaaf aduun baatu hin jirtu. Sa'aatiin 24. Sa'aatiin 24. Inumaatu gaafiin tokko jira akka itti deebisanii sa'a 8 rafta. Sa'a 8 hojjetta. 8 fi maalitti goota? Gaafii kana of gaafadha. 8 rafta? 8 rafta. 8 hojjetta. 8 Facebook ilaalta. Filannoodha. Malee ana amma hojiin hojjedhu keessatti waa tokkoon argisiisuu barbaada. Yeroo hunda qalama waraqaa qabadheen deema. Yeroo hunda anytime. Har'a gammadaa biraan dhufa hogguun gammadaa biraa ba'e maal akkan hojjedhu tartiibaan barreesseen harkaa qaba. Barreeffattee? Barreeffadheen. Waaw. Barreeffadheen deema barreeffadhee sanan hojjedha. Maaliifin kana jaa namni yooniif boruusaa arran karoorfanne hin jijjiiramu. Beekumsa amma feete qabaadhu. Anamma kun wanti xalayaa eenyummaa koo irraanfachuu nan danda'a mana kootti. Paaspoortii koo irraanfachuu nan danda'a. Kanan irraanfadhu. Anaafuu barnoota guddaa. Anammoo yeroo baay'ee maal yaada addunyaan silaa bara dijitaaliiti maaliifan moobaayilii irratti hin qabadhu jedha. Garuu hin qabadhu dhugaa dubbachuudha. Moobaayiliin hannama guddisees hannama ajjeeseesiisa. Baaftee waa barreessuuf hogguu ati deemtu qili'uu. Waan biraa keessa kutti. Waa tokko barreessa. Tokkoffaa ammaas moobaayiliin amma isatu nama hoggonaa jira. Dhiifa manaa godhaa warri fuudheen haati manaa keessan ka duraa moobaayiliidha. Warri fuudhees haati manaa keessan ka duraa moobaayiliidha. Kunoo chaaleenji nu haa godhanii. Koomentii jalatti barreessaaf gammadaadha. Akkatti taate saditti himna. Haadha manaa kooti isa duraati namni jee. Ibsaan haadha manaa qabaa? Haadha manaa qabaa. Dubara 3 qaba. Abbaa ijoollee 3. Abbaa faayaa. Abbaa milkii. Abbaa ibsan. Hangafni ibsaa jaamti. Ibsan ibsaa? Ibsan ibsaa. Liqimsi bishaan itti dhugu. Mana barumsaatti maal jedhuun ibsan ibsaa. Xiqqoo maqaa walitti dhiyeessitee rakkisee. Dhugaadha. Ijoollee kee foo amma gaa yeroon bulchaa jirta. Ijoollee 3 qabda. Haadha manaattu jira. Ijoollee kee akkamittiin yeroo kennitaafi. Keessumaa viidiyoo kee tokko irratti kanatti jettee ani arge waan ati har'a gootu maatiidhaaf. Waan ati har'a gootu ijoolleen kees waan sana gooti. Kanaaf waan har'a gootu irratti sirriitti of eeggachuu sirra jiraata jetteetta. Namni baay'een immoo yoo hojii hojjeta ta'e hojii irratti qofa xiyyeeffata. Waa'ee ijoollee isaa waa'ee dhimma isaa hin qabu. Yoo hin kadhata ta'e immoo waaqa qofa kadhachaa oola waa'ee hojii isaa waan kaan irratti. Kun immoo barnoota qofan baradha jedha waan kan biraa tokko hin jedhu. Ispoortiin hojjetu hin dubbisu hin bashannanu akkamittiin jireenya guutuu jiraachuu kanaafi holistic life inni jennu kuni maatii ofii wajjiniin yeroo maatii wajjin kennamu akkamittiin wal madaalsisuu qaban. Daa'ima qabda. Abbaa ijoollee dhiira 3 ta'an. An dubara 3. Dallaa utaaluun hin ta'u. Soddaas inni taana. Wanti guddoon waa tokko ilaalame ijoolleen daa'imni bara kanaa gaafa ati ol seente abbaa ta'ii, eessuma ta'ii, adeera ta'ii, fira ta'ii maal si gaafatu? Moobaayila si gaafatu. Jireenyi keenya moobaayila fakkaata. Achirraa jalqaba. Nuufi maatiin keenya wal beeknaa. Haati manaa fi abbaan manaa
odoo waliin beeyne wajji nyaatanii, wajji dhuganii, wajji bulanii kajoollee isaanii hin beeyne immoo mana tokko bobba'aa jiran amma qormaanni guddaan nu mudachaa jiru. Maatiin kana sirriin na dhageeffadha. Hoggumana ol seene abbaa warraa maal godha? Rimoota fudhata harka kanaan televezyiiniidha. Harka kanaanoo moobaayiliidha. Nyaatu mallee nyaachaati maal godha jechuudha? Akkas godha. Nyaata nyaachaa. Ijoolleen hojii manaa hojjetan maal ta'an babbaa akkana taanii maal taanii manatti galee rimootaa fi bilbila isaa yoo lafa kaayee haadha manaa isaa fi ijoollee isaa waa gaafachuu baate waliin hin jiran. Kanaaf ijoolleen maal gooti jechuudha? Akka isituu abbaa yookaan haadhaati. Waanuma ati gooti ijoolleen kee gootii bar. Yaa yoo ati ati moobaayila tuttuqita ijoolleen koo moobaayila tuttuqa. Kanaafuu wannuma ati gooti ijoolleen kee gooti. Mee halkan keessa halkan odoon geemmee waggara fuudheemtu haadha manaa kee nagaa dhaammatta moo bilbila kee nagaa dhaammatta? Namuu kan ofaa gaafannu. Halkan keessa oguu dammaqe. Bilbiluma kottan dhaaman. Dhugaan jiru kanuma. Gaafa halkan keessa dammaqte inni haadha manaa qabu okkee haadha manaa isaa hammata. Inni haadha manaa qabuus hin qabnees gaafa halkanuma keessa hirribaa ka'ee maal godha? Ishee haxaan kana haxaa ishii gabrummaa qubaan nutti dhufte kan ishee haxaa ganama gaafa hirribaa ka'ees maal godha jechuun dura hirribaa ka'ee yaa rabbi nageen nu bulchite nageen na oolchi hin jedhu bilbila isaa barbaada harkaan. Hagam takka akka gabroomne ilaali. Kanaafuu maatiin ijoollee qabdan hogguu mana galtan bilbila keessan lafa kaayaa haadha manaa fi ijoollee keessanii wajji haasaa. Yeroo gabaabduu gabaabar. Amma ijoollee qabna miti ijoollee teetii fi ati yeroon wajji jiraachuu dandeessan yeroo akkaan gabaabduuti. Kan ariitee hin qabdu. Muraasa boota. Ijoolleen kutaa shan seennaan ijoolleen bara kanaas hin barbaadu. Gaafa rakkatte qofa waanaa kennis hin jiru. Kanaafuu jaalalas hariiroos kana keessatti. Namni baay'een otoo amma jireenyaan biiziidha yookiin hojii hojjechaa oola. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Teleekoom. Hospitaala waliigalaa Keerilaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Namni baay'een otoo amma jireenyaan biiziidha yookiin hojii hojjechaa oola. Anumtuu yeroo baay'ee yookiin waraabaa oolla maal jennaa editingii irra bullaa. Yeroo mana gara manaa galuu sa'aatiin 3 ta'a galgala. Rafanii na eegu. Ganama immoo bariin ka'uuf barbaada. Manumatti dhiisee deema. Guyyaa 3tti deebinee wal argina. Hojii ofii qofarratti jireenya jiraachuudhaaf jecha yookiin maallaqa waan itti argatan qofarratti xiyyeeffatanii ijoollee ofii dagachuun kun maal ta'uu qaba? Jireenyi si'anaa baay'ee jireenyi qaaliidha. Ijoolleedhuma taa'anii hordofa taanaan akkamittan hojii hojjechuu danda'a jedhee yaaduu danda'a daawwataan keenya baay'ee. Lakki wanti guddoon asirratti beekamuu qabu karoora hin qabnu. Sa'aatii meeqarra hamma sa'aatii meeqa hojjetta? Guyyaa kee hooggani. Gaaf guyyaa kee hooggante guyyaa kee keessa hogguunii fi guyyaa kee karoora baafattu waan akkanarraan hin irraanfatin. Karoorri kee inni jalqabaa amantiidhuma qabduun amantii qabaadhu. Sodaa rabbii irraan fagaatiin. Namni sodaa rabbii hin qabne gizee hunda rakkisaadha. Bakka iyyattuu. Kanaafuu karoora kee inni jalqabaa maali? Achi keessa kaayyadhu. Sodaa rabbii qabadhu. Inni lammadaa hoo warra kee wanni sitti hafaa. Yeroo hunda mee hogguu rakkatte namni ani biiziidha. Yeroo hin qabu haadha manaatiyyaaf ijoollee tiyyaaf maal jedhu gaafa dhukkubsatti. Eenyu kasin tajaajilu? Kasitti hafu eenyu? Si maatii kee rabbii kee haganu. Tana gizee hundeef dura kaayi. Yoo tana keesse waraabbii miti waan feete qabaadhu. Yeroo mataa keetiitu qabaachuu qabdu. Anama fakkeenyaaf ganama ka'ee ganama nin ka'a ijoollee tiyya mana barnootaa geessee bilbila hin kaasu. Hin kaasu ganama bilbila. Hin dubbisuus. Maaliin godha? Ganama hirribaa yoo kaatu bilbila kee ilaaltu? Ganama hogguun dura hirribaa ka'e. Ganama dura hogguun TikTok ilaaltu? Facebook ilaaltu? Eessa deema? Eessa deema? Waggaa 3 walakkaaf social media fayyadamu. TikTokiitu itti na deebise. An TikTokii guyyumaan banadhisaniin jalqabe. Achi dura namni ammallee namni akka kiyya social media jibbu hin jiru. Maaliif gabroonfataan dur qawwee fudhatee sit dhufa. Gabroonfataan amma kiisuma keenya keessa baannee deemnaan.
gabricha si godhate namni hundinuu gabricha intarneetiiti. Kanaafuu yeroo hunda ani maal kaniin godhe. Ganama maal gootame? Ganama ogguun hirribaa ka'e dura. Ibsaan ganama hirribaa ka'ee taateen guyyuu kee. Deelii ruutiniin kee maal fakkaata? Sa'aatii 11 nan ka'an salaata rabbii wajji. Achi boodan nan kaasa mana keessa ijoollee kiyyaniin kaasa namni pilaana isaa jechuudha. Dura immoo pilaanni kiyya galgala jalqaba. Waaniin boru hojjedhu kunoo jirti. Ishii irratti hin barreessa. Achi booda ganama nan godha ishii ilaalladheen kiisii kaa'adha. Kaanee namuu ati manaatee sobbaleetiin xiyyaa ijoolleenis namuutu sana booda qoqophaa'uu maal godhuudha ijoollee koo mana barnootaa dhaggeeffata. Mana barnootaa geessee hogguu mana barnootaa irraa ba'ee booda yoon walgahii hatattamaa qabaachuu baadhe. Pilaana kiyyarra waan hin jirre hin hoogganu. Qaxxataa mana ispoortiitiin seena. Bilbilan kaasu. Sa'aatii tokkoof bilbilan kaasu. Ispoortii immoo itti aansee hojjedhee sana booda uffadhee ba'ee biiroo koo gala. Biiroo koo galee karoora kiyya oofu jechuudha. Anam namni hedduun guyyaa guutuu kaniin viidiyoo waraabu seera. Akkas namatti fakkaata. Viidiyoon amma gadi hin dhiifamin viidiyoon 177 jira lafa. Qophaa'ee. Already 77 kunoo bilbilarraa amma laaluu dandeenya. Dhibbi immoo kunoo. Maaliif qophii qabaachuu qabda. Anna dhukkube je'ee maamiloonni kiyya yookaan namoonni na ilaalu akka na dhukkuba akka na mijaa'in hin beekan. An bakkaan fedhe jiraadhus biyya keessa jiraadhus biyya alaa jiraadhus jiraachuu dhabuu kiyya anuma qofa beeka. Kanaaf qophaa. Yeroo hunda qophaa namni qophii qabu laala rabbii biratti illee kabajaa qaba. Maaliif namni qophii qabu namni tasgabbii qabu rabbiin galatoonfata. Yoo tasgabbii qabaachuu baatte yoo qophii qabaachuu baatte ofii dogongorteet ofii daddabanii rabbiin sakkaban jette Oromoon. Ofii dogongorteet rabbiitu akkana na godhe jette. Rabbii wahayyuu sii kenne sossoo yobboleessa kiyya yobboleettiiti. Sana booda hoo nasiiban qabu jaanam tokko tokko. Hiree namni hundi walqixa qaba. Namoonni qophii qaban. Fakkeenyaaf shaakallii fiigichaa gooteeti akka tasaa hireen fiigichaa sii dhufti. Qoynan shaakalaan hin taatu. Qophooftee taa'uu qabdu. Amma namni tokko heeyyama konkolaachisaan qabu konkolaataa immoo oofuu barbaada. Gaafa konkolaataan dhufu waan ittiin oofuu dhaba. Namni tokko biyya alaa deemu barbaada paaspoortii hin qabu. Amma fakkunoo amma rakkoo paaspoortii hojii wal qabate carraan hin dhuftii fi inni paaspoortii hin qabu. Carraa jalaafaa jira jechuudha. Maaliif paaspoortii qabaachuu dhabu paaspoortiin hin jiru je'ee hamata. Rakkoo isaatu qaba malee. Isatu rakkoo qaba malee paaspoortii miti bara rakkinni. Namoonni garuu jireenya barbaadan, jireenya jiraachuu barbaadan hedduun isaanii itti gaafatamummaa isaanii ittiin fakkaatu. Wanti ala kana jiru waan jireenya isaanii murteessutti fakkaata. Ati immoo viidiyoo kee irratti kanaan dura dubbatte itti gaafatamummaa jireenya kee kan qabu suma mataa keetii jechaa turte namoonni. Mee gamme siin gaafadha. Ollaan dhufee hirribaa si kaasee ni beekaa baree jee. Abadan lakki. Lakki gammeen beela'ee jira har'a nyaata nyaanne jee nyaata si fide. Tasuma. Gammeen shoo'ii banachuu qaba jee dhufee shoo'ii si bane. Lakki. Itti gaafatama jiruu teeti sumatu qaba. Gaafa ati dhugaaf itti himte dubbiin achitti dhuma. Gaafa ati dhugaa jiraatte dhugaaf itti himte namni illee si kabaja. Nama gar akka gara hin qabne namni hin jaalatu bar. Namni kiishii isaa duwwaa sammuun isaa duwwaadha haati dhaltelleen hin jaalattu. Namni hundinuu nama gaariidha jaalata nama guddate jaalata nama bareeda jaalata nama waan gaarii dalagu jaalata nama akka gara hin qabne nama bakka hin taane oolu. Fira kiyya jechuufuu bar ni qaanfattaa bar ka fira keetii ka foon keetiitu jechuudha. Gaafa immoo namni guddatee gaarii ta'ee waan silaa ifiifis ta'u biyyaafis ta'u hundate gammeen hiriyaa kootii bariin jedha. Gammeen bar wajji barannee jette bar hiriyaa maal kiyyaati eessuma kiyya namni hundi ofitti harkisa. Gaafa ati rakkatte immoo ofirraa achisi dhiiba. Namni rakkate sun garuu itti gaafatamummaa rakkoo sanaatiif duroomuufis hiyyoomuufis itti gaafatamummaa namuma sana jettu. Isatu eenyus yoo hojjechiisare itti gaafatama jiruu teetii sumaafis immoo qofatu itti gaafatama. Ati mana barnootaa dheeyxee barattee qayyabattee qabxii gaarii fiduun eenyu akkasii fidu barbaadda. Ansii qayyabadheetiin ati dhuftee dhibbarraa dhibba. Carraa dhafaa jedha namni tokko. Nama qophaa'ee fi kaa carraan. Carraan akkamitti dhufa fakkeenya kiliir ta'e tokko lafaa keenyu. Dhugaadha carraan ni jira namoota qophii qabuuf. Namoonni tokkoffaa hamma sadaffaa baatan iskoolarshipii carraan iskoolarshipii siif dhufee jira. Ati immoo meeqaffaa baate? Afuraffaa yookaan 14ffaadha. Carraatu si miidhe moo siituuf miidhe? Carraa fi carraaqqiin jiraachuu qabaa jettan. Wal maddii jiraachuu qaba.
Namni carraaqqatu yeroo hunda carraa qaba. Kana dirree baaniituma ofitti himuudha. Amma sa'aatii amma nuti aneefatee dubbachaa jiru kanatti daawwattoonni nu daawwachaa jiranis tarii maal beekna nama abdii kutatee ani carraas hin qabu, firas hin qabu, fayyaas hin qabu, homaa takka hin qabu jedhee abdii kutatee jiru tokko. Abdii kutachuu kee ni beektaa? Fira dhabuu kee ni beektaa? Yoo tana beekte ka'i lafa. Namichi abdii kutachuu isaa beeynaan namichi abdii qabu nama kana. Abduma sanuu beekuu jechuudha. Firaan qabu namni firaan jijjiirame hin jiru. Silaa akka firaa taate namootuma hamma murtaa'e tokko yookaan ijoolluma sooressaa qofatu bakka ammaanaa fi gammadaan teenyu kana taa'a. Namoota mul'ata qabu. Obboleessa kiyya waan mul'ata hin qabneef obboleettii tiyya waan mul'ata hin qabneef abdii kutatta. Abdii ammaas dhagee ati abdii kutattee mana teessa waa tokkollee hin qabdu fira hin qabdu aduun kophatti sii baatu yookaan si dhaamtu yoo jiraatte wanni ati jette sirriidha. Hundaafuu aduu walqixa baati walqixa wanna taati. Tanaafuu abdii kutachuu kee dhiisi ka'i lafa. Kun garuu diraamaan dalagin as keessa teessee diraamaa ofirratti hojjechuu jirta. Tiyaatira ati as keessatti hojjettuutu si ajjeesaa jira. Dhiisi. Baachuu qabda baadhu har'a. Namni si tuffata haa si tuffatu har'a. Boru garuu nama taateeti warra kaleessa si tuffachaa jiru san bishaan itti facaastee bira kutuu dandeessa. Kana jechuun nama facaasi jechuu kooti. Kun garuu haasaa hamileessaadha yookiin haasaa onnachiisaadha. Haasaa hamileessaa fi onnachiisaadhaan immoo namni hin jijjiiramu. Warri haasaa hamileessaa godhan kun sobaniituma namattiin hamileessaa oolu malee homaa takka nama hin jijjiiru haasaan isaanii. Dhuguma haasaa hamileessaatiin namni jijjiirame jira. Atoo ekspiriyaansii qabdu muuxannoo qabduun namni jijjiirame jira jettee yaadda? Oromoon maal jetti? Onnee dhaban sombatu nama dutaa. Namni onnachiiftuu hin qabne lafarratti uumamee hin beeku. Garuu onnachiiftuun odooniif hamma fedhesitti tuulame haga ati dhugaa keessa jirtu of keessaa dhugaaf ittiin fidin. Ati onnachiiftuu san fittiin fidin hin jijjiiramtu dhugaadha. Haasaa ibsaa fi gammadaan asii haasawaniin hin jijjiiramtu. Wanni nu haasawni kun kasi tuqu yoo taate arra jalqabi. Malee haasaatuma oolan. Haasaa oolla. Haati tee maal jettee si guddiste? Bareedaa kiyya, gurraacha kiyya, leenca kiyya. Aadaa Oromoo keessa jira hamileessan? Hamileessan sirna gadaatii bara. Gadaa keessa bara arrabaamii barka jiru. Faaruu jira malee. Onnachiiftuu jira bara. Maaliif hundi keessanuu hundoom akka isinii galutti. Ati maaliif daa'imni kee guuniif keejiirraa eebbifamu? Keejiirraa eebbifamee bara. Kutaa tokkoon gallee bara. Maaliif congratulation jettee hiriyoota koo yaamtee keekii murte maaliif? Akka inni isa fuuldura jiru. Isa fuuldura jiru maali akka jabaatu onneedhatti godhu jirta. Amma daa'ima tokko gaafattee maal ta'uu barbaadda? Onnee qofa miti gaama ergan onnachiisee booda garuu kutaa tokko yeroo inni galu daftara nan bitaa fi mana barumsaa nan galmeessisaa akka inni baratu immoo nan godha jechuudha. Akshinii qabaachuu qaba yookiin immoo hojii qabatamaattiin hojjechuu wajjiniin wal qabsiisuu qabu. Amma namni tokko haamileessaadhuma dhagahee waan jijjiiramu itti fakkaata. Tiraaka guddaa tokko baayiskiliidhaan harkisuuf haa barbaaddan namaan jedhu. Obboleessa kiyya ilmi namaa wanni guddoon rabbi addunyaa tanarratti qabeenyi guddaan kanne qabeenyi dachii keessa hin jiru. Qabeenyi guddaan mana miti, makiinaa miti, dahabaa miti. Qabeenyi guddaan kana ta'uu beeki. Ammoo itti fayyadama beekuudha. Irra hedduun nama caqasee kitaaba meeqa dubbisee usee ta'a. Bakka laayibirariidha sun kuusaadha. Waa tokkollee haga feete beektee waan fiddu haga hojiitti hin jijjiirin haga si keessaa dhuftee waan qabatama hin qabne waan qabatamu qabu tokkotti deemtuu jechuudha. Look, firiin boqqolloo tokko gaafa as teessu boqqolloo ashiita ati hin nyaatta. Firiin boqqolloo tokko haga ati fuutee dachii adda qabdee keessa keessutti firiin taatu. Atis onnachiiftuu fi mootiveeshinii kuma tokko dhagaa ooli. Haga ati fuutee sammuu kee keessa waan sana hojiitti jijjiirtutti jijjiiraman fiddu. Garuu si barbaachisa. Maaliif haati kee siin boonti. Ollaan kee biiti kee. Ammoo asirra waa tokko beekaa. Ilmi namaa kan warra tokkootii miti. Gammadaan kan haadhaa fi abbaa isaatii miti. Ibsaan kan haadhaa fi abbaa isaatii miti. Kadamiinaatii miti. Kadamiina qofaatii miti. Ilmi namaa qabeenya. Qabeenya biyyaa ta'uu beeka. Atumti mataan kee namni tokko biyyaan akkasittiin amaana. Namni tokko biyya. Rakkoon gammadaan uumu biyya kanarratti rakkoo gurguddoodha. Jijjiiramni gammadaan fidu hoo biyya tana guutuu jijjiira.
ciistee dubbii komii waan akka garan qabne keessa oolu yoo filatte siifi mirga keeti jiruun filannoodha. Yoo jijjiiramuu barbaaddes asuma keessaa filatta. Lakkii ciisteetuma gammadaan akkana jee ibsaan akkana jee feesbuukiin akkas jee maaliin akkas jee jechaa yoo oolette namatu si fayyadamaa jira. Ilmi namaa yoo guyyaa isaa kana ittiin fayyadamne guyyaatu isa fayyadamu. Maal jechuudha? Gammadaan amma sagantaa qaba. Sagantaa isaa fixatee waayyuu isaa fixateeti hiriyaa isaa tokkotti bilbila. Isa karoora hin qabne isa kara deemuu hin qabne. Kottuun bashannannaa ja'aadha. Yeroo eenyuun bashannanta? Yeroo isaatti. Lakkii ji'i. Hojii kee xumurii achi booda bashannan. Irra hedduun namaa immoo namatu si fayyadamaa jira. Inni hojii isaa xumure kottu hin bashannannaa, kottu soodareen si geessaa jira, kottu laangaanoo deemneeti fa'aa jenna. Wacii kee naatu danda'a jira. Wacii kee danda'eetii miti. Yeroo isaa itti fayyadameeti yeroo kee fudhatee gubaa jira. Garuu namni baay'een abjuus hin qabu waan isa kakaasu yookiin burning desire akka jedhan kana waan isa kakaasu wayii hin qabu. Kanaaf ciisaa oola namni. Keessumaayyuu immoo akkuma tuu beektu namni hedduun barii rafuu jaallata. Ganama faa rafaa maaltu na cinqee maaltu na hojjechiise otoo waan kana bitatanii konkolaataa kan otoo qabaatanii mana kan otoo qabaatanii jedheen immoo hawwa malee ka'ee hojiin hojjetu abjuun qabu jedhu. Kanaaf gabroomee hafe. Kanaaf hiyyoomee hafe. Kanaafuu namni abjuun qabne yeroo hundaa'u hin guddatu. Namni ammaas laal waa tokko ganamaa fi galgala isaa hoogganuu hin dandeenye haga fedhe guyyaa isaati galgala jireenya isaa jijjiiruu hin danda'u. Maaliif ganama hin ciisa? Sa'aatti silaa ka'ee hojjechuu qabu jechuudha. Guyyaa kee ganama hogguu hirribaa ka'u maal godhuu qaba? Rabbi isaa galatoonfatee kan nagaan na bulchite nagaan na oolchite gara hojiitti deemu karoora qabaatee deemu. Maaliif inni makiinaan si bira kute inni mana ijaarrate inni barnootaan si bira kute maali? Jireenyi wareegama. Waa lamarraa tokko filachuu qabda. Yoo haa ciistee hiyyummatti hafu, yoo haa kaatee tattaafattee carraaqqattee keessaa baatee bakka namni ga'u ciniinnattee keessaa ba'u nama biratti illee kabajaa qabaachuu. Nama ciniinnatee guddatee waan barbaadu bira ga'e haati isa dhaltellee inni jaalate. Gaafa ati ammoo akkasumatti ciisteetuma maalii jechaa oolte kiyya kun waa hireen qabu waa akka namaatti illee ka'een hojjetuu siin jette. Haati si dhalte. Garuu amma rakkoon kana ibsa. Namooti milkaa'an amma hawaasa keenya keessattis kan baratame namoonni milkaa'an baay'een isaanii lakkinni jawwee qallabaa inni xonqaayii qabaa waan akkasii hojjechiifateeti jedhu warri faranjootaas akkas jedhu biti waan duuba jiru peeni dhibdee rakkoo ati ciniinnattee hirriba meeqa dhabdee halkanoota hedduu hirriba dhabdee bakka guddaa ga'uu kee namni hubatu hin jiru. Successii kee yookiin immoo milkii kee qofa fuulduratti ilaalee akka isaa ta'uun hin danda'amu inni waan akkasii qabaa jiru. Saayikooloojiin akkasii haasofni badaan akkasii hawaasa keenya keessa jiru akka nuti ciniinnannee milkii kanaaf hin deemne nu godheera jettee yaadda? Dhugaadha. Maaliif seetan? Asleet Daraartuu namaan akkaan kabaju namaan akkaan jaaladhu. As dhuftee turte. Keessummaa keenya turte. Keessummaa keenya turte. Gaafa Daraartuun sulultaa keessa fiigdee muka meeqa keessa kuftee cabxee as baatu namni argee hin jiru. Gaafa guyyaa dhumaa isiin riivaanii kuttu qofa arge. Waa meeqa keessa kuttee as geesse. Irra hedduun namaa inni hojii hin qabnee barka kana jiru. Sammuu seexaanaati sun. Sammuu namaa sammuu guddina qabu miti. Namoonni as ga'an kun hundinuu gubatanii rakkatanii cabanii kaanii suni garuu kaameeraa keessa hin jiru. Amma nam tokko taa'ee kubbaa miilaa jaalata dargaggeessi kun. Kubbaa miilaa haga feete teessee ilaalaa ooluudhaan taphataa kubbaa miilaa beekamaan taatu. Maaliif? Cabuu qabda, kufuu qabda, ka'uu qabda, maajik ispireensitti afuufamuu qaba, wal dorgommii keessa seenuu qabda, halkanii guyyaa shaakaluu qabda. Gaafuma inni as ba'ee goolii galche sana arkitaati. Amma ka inni hojii hin qabne san maal godhe jechuudha. Goolii kana bar xanqaayii bira dhaqee galche jechuu hin danda'u. Xanqaayiin goolii sii galchuu jiru abbaleessa koo. Maaliif? Isa ati kaleessa hojjetteetu arra asis sii dhufu. Sammuun hojii hin qabne garuu maal hojjete jechuudha. Kana hojjetu. Maalii bira ga'ee firasaatu akkana godhe. Namoonni soorame. Namoonni biyyallee bulchaa jiran namoota rakkatanii rakkoo sana keessaa baane ja'anii abdii qabataniiti sooramanii hoogganamanii wahayyuu ta'aa jiran. Malee akkasuma lafaa ka'ee achiin dhaqa. Xayyaarri illee xayyaarumti amma isin argitan kunu lafaa ka'uudhaaf, lafumaa ka'uudhaaf, lafaa ka'ee balali'uudhaaf jechuudha.
humna isaa parsantii 40 achi fixe. Ilma namaa dhiisa. Boba'aan leeruma sana. Boba'aan parsantiin 40 achi dhuma. Ka'umsa irra dhuma jechuudha. Warri immoo ka'umsa isaanii kana oduu fi maalirra fixan guddachuun isaanii akka jabaadha. Kanaaf gaafa namni milkaa'e waan namni keessa darbe san argan. Burjaaja'anii jechuudha. Namni burjaaja'e yaaduma burjaaja'ee sitti kan. Egaa ibsaanii akkuma nama onnachiiftu kana ofii kee onnachiiftaa in onnattaa ofii keetiif eenyu si onnachiisa siin immoo namoota dinqisiifattu qabu damiin. Ammallee abbaa kee damiin. Damiin. Damiin boqqolloo. Warreen internationally jiran kana idil addunyaa irratti haasawalee nama si'eessan, nama haamileessan, nama onnachiisan namoota adda addaatu taasisu eenyuun dinqisiifatu. Waan gaarii na yaadachiiste. Torbeetti kitaaba tokkoon fixa. Garuu dubbiseetii miti. Caqasee. Maaliif hangaafan gara hojii deemuu, gara iddoo tokkoo deemuu kitaaban caqasa. Kitaaba dhaggeeffatu. Kitaabni inni dhaga'us dargaggeessi immoo waan kana yookaan obboleeyyan keenya ka dubaraatiis waan kana sirriitti na dhaga'anii. Kaka'uudhaaf, dubbachuudhaaf, bakka tokko ga'uudhaaf dubbisuun caqasuun gaariidha. Nuti amma facaanee jirra. Anamman tana waaniin amma haasa'u kana ala hin dubbisu. Hin dubbisu. Waan biraatti hin dubbisu. Barnoota kootiin nan qaba. Digirii duraanii hin qaba. Lammaffaan hin qaba. Sadaffaa hojjettaan jira PhD. Garuu wanti niin dubbadhuus, wanti niin haasa'uus, wanti niin caqasuus, wanti niin dubbisuus focus xiyyeeffannaan koo kanumaaf kana qofa. Kitaabonni amma waa'ee milkaa'inaa irratti, waa'ee hariiroo irratti, waa'ee onnachiiftuu irratti kana ala dubbisu. Waa'ee hariiroo yeroo jettu ati ekspertii hariirootis namoonni baay'een kan kaasan keessaa tokko hiriyoonni lamaan yoo waliin jiraatanu inni hiriyaan inni tokko gaafa inni baay'ee milkii argatuu fi milkaa'u hiriyaa innumti hiriyaasa baay'ee dhugaa fi gaarii ture itti jijjiiramee inaaffaarraa ta'uu danda'a karaa adda addaatiin nama sanaa karaarraa dabsuu yookiin karaatti cufuu irratti xiyyeeffannoo taasisa. Maalirraa madda kun hariiroo namootaa gidduutti yeroo ilaaltu? Hariiroo namni nama wal fakkaatu waliin jiraachita. Viidiyoo kiyya tokko irratti jireenyi gurmuudha jedha. Gurmuu jechuun nama wajji ooltu, nama wajji teessu. Yoo hattuu afurii wajji oolte, hattuun shanaffaa sii beeku. Yoo beekaa shanii wajji oolte, beekaan jahaffaa sii. Amma asi hariiroo. Dureessa shanii wajjin oolte. Dureessa shanii wajji oolte, dureessi jahaffaa sii. Kanaafuu warri dureessaa na caqasaa dureessa waliin qofan oola kana booda. Yoo shanii wajji oolte jahaffaan sii. Amma hariiroo keessatti kana. Anaaf ati hiriyaadha. Waliin guddanne. Gaafan ani dura namni milkaa'u yeroo hunda maal dhaba beektanii hariiroo hiriyaa dhaba hirrifatina. Guddattanii itti deebitan. Hiriyoonni ammaas namni hiriyaa baay'isuu hin qabu. Wanti amma wal ajjeesaa jiru hiriyaa baay'iseeti. Taa'eetuma walumaan nyaatee walumaan taphatee waan guddinaan qabu. Sarkilii tokkorra jira. Namni bakka ati hiriyoota kee shanan irraa tokko fakkaata bakka. Namoonni shanan kana keessa jira hariiroon akkasitti ibsama. Namoota shanan sitti dhiyoo laali of laali walirraa fageenya hin qabdan. Jara kanaan adda bahee of jijjiiritti deebi gara deeman hin qaban. Gaaf jijjiiramtee guddattee dhuftee hiriyaa keessan mana gaariitti makiinaa gaariidhaan hiriyaa kooti jette deebi'ee si yaada. Gaafa ati immoo jijjiiramaaf deebtu mataasaa kana keessaa mormiin isa jalqaba. Namni baay'een garuu waan isan fayyadne irra oolaa kan moobaayilii tuttuqoo kanatti duraan kaastesi. Hiriyaanni waliin oolus hiriyaa san fayyadne akka ta'u waan isan fayyadne akka ta'e otoo beeku isuma wajjiniin oola garuu immoo jijjiirama hawwa. Namni maal naan ja'a kana barka akkan guddanne si godhu hariiroo keessatti gammadaan maal naan ja'a gammadaan waan jiru haa jiru guddadheen itti deebi'a. Gaafan deebi'e hiriyummaa koo of keessaa dhabamsiisuu hin dandeessu na hamatta malee garuu na sakaaluu ni dandeessa yoon si caqase. Hariiroo keessatti wanni guddaan isaan godhuu qaban kana. Sakaalli irraa fagaadha. Hiriyaan ammaa wal sakaala. Kuni hariiroo keessa ati gaafa sakaalamte garaa sirrii irra jirta. Gaafa komatamte karaa sirrii irra jirta. Kanaafuu jabaadhu hojjedhu keessaa bahiiti gaafa ati guddattee itti deebite hiriyaan keenya abalu kan jedhamu guddatee as gajee afaanuma si hamate saniin afaanuma si arrabse saniin deebi'ee si faarsa. Ibsaan egaa kana hundumaa gorsa jajjabaa nuu kennee jira. Ibsaan waggaa kurnan kana keessatti hiriyoota isaa warra gaggaarii wajjiniin oolee jechuudha. Eessatti arguu dandeenya? Maal fa'aa karoora jajjabaati fuulduraa qabdu maal? Daa'ima qofa irratti hojjechuu barbaada. Ijoollee irratti. An kana booda jireenya kiyya guutuu nama leenjisuu irratti. Keessattuu barattoota
barattoota kutaa 8 gadi irratti oduu sammuun isaanii hin facaale. An odoonii fi abbaan kiyya akkasitti na gorsee asiin naga'uu baate xiqqoo daadarkaan tokko na mudachuu danda'a. Warra akka tasaa ta'ee ijoollee amma guddachaa jirtu ta gorsii barbaachisu. Koochiin ilma namaatiif hin barbaachisu. Gorsaan jechuu. An kana booda gorsaadha. Kanaaf life coachii isa jedhama. Life coachiidha. Officialis life coachiidha. Kana booda garuu bakka adda addaatti na argita. Amma anaaf ati beellama meeqatti wal argina. Takkaasiin jira, takkaachiin jira, takkaachiin jira. Wanni niin deemee godhuus waa tokkolleen hin jirtu. Milkaa'ina qofarratti. Ilmi namaa waan isa ilaalle keessa akkan seenu. Inni baratu haa baratu. Inni wallaanu haa wallaanu. Anaaf biyya jechuun akkas. Anaaf gammadaaf biyyi kana. Ati showii keetiin jabaadhu. Alleenjii kootiin aan jabaadhu. Hojii siin galchine keessan seeniin. Inni baratu haa baratu. Inni biyya bulchu haa bulchu. Inni hoogganu haa hoogganu. Inni baratu haa baratu. Inni wallaanu haa wallaanu. Gaafa walitti dhufne garuu maal ta'a jechuu? Waan jabaa hawaasa jabaa tokko taja. Waan nun ilaallanne keessa seenneeti hiyyummaan daadarkaa hojjerru. Ati gaazexeessaadhaami itti fufi. Ani barsiisaadhaami itti hafuuf. Inni leenjisaadhaami leenjisummaa bakka isin ilaallatu dan. Anama waan isin ilaallanne keessa hin seeniin yoo guddachuu barbaadde. Gaafas namaaf sa'aafillee hin tolte. Namni waan hin barbaachisne keessa seenu of jeeqa, biyya jeeqa, maatii jeeqa nagaan hin jiraatu. Kanuma dubbii. Ibsaa Damiina yeroo baay'ee bareeda turtii hedduu hawwata sababii sa'aatii qofaaf kan addaan kunne yeroo biraa garuu daawwattoonni keenya waan nu gaafataniif itti deebinee dhimmoota kan biraa irratti si waliin Anuu sa'aan nan ga'e. Haasaa taasisna jennee yaadna. Keessummaa gammadaa shoo har'aa taatee waan dhufteef galatoomii ulfaadhu horii bulii. Anillee gammadaa horaa bulaa. Gammadaa shoo garuu laaluun dagatina. Namni waan gaarii laalu yeroo hunda waa'uma gaariitu isa seena. Nagaan naa jiraadha. Cheers! An cheersiin tunnaan ta'a. Hospitaala waliigalaa Keerilaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Teleekoom. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii hawwataa akka malee hedduu nama onnachiisuu fi haamilee namatti horu barnoota guddaas kan irraa argattan Ibsaa Damiinaa waliin guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Torban keessummaa kan biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiin seennaa hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu. Warreen gammadaa show ammoo gama YouTube'itiin nu daawwattan YouTube'i keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan akka nu jabeessitan isiniin jenna. Akkasumas yaadaaf gaaffii gammadaa show irratti qabdan kamiyyuu immoo karaa lakkoofsa bilbila keenya as jala deemu kanaan haloo nuun jettanii akka yaadan keessan nu kennitanii fi nu jabeessitan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Gammadaa show torban kana raawwatee jira. Nagaan.